Tole hordoftoonni chaanaalii baadiyyaatu gara viidiyoo kanaatti baga nagaan dhuftanii viidiyoo kana keessatti immoo kan ilaallu proposala yookaan riisarchii keenya keessatti akkasumas riipoortii dhiyeessinu haa ta'u waan barbaachise irratti Microsoft Word'dhaan barreeffannee peejii akkamitti galfanna. Peejiin keenya fakkeenyaaf roomaan nambariidhaan jalqabee gara Arabic nambariitti deebi'uu danda'a. Fakkeenyaaf garri olii roomaan nambariin jalqabaa chapter 1 irraa kaasee immoo gara gadiitti kan jiran Arabic nambariidhaan jalqabaa jechuudha. Kun amala riisarchii fi proposalaati. Akkamitti peejiitti galfanna kan jedhu ilaalla. Fakkeenyaaf anas bira cover peejiin qaba. Cover peejii kana ammaaf akka cover peejiitti haa fudhadhu. Cover peejii galchuudhaaf akkamitti galchina kan jedhu bakka itti galfachuu barbaadan dhattanii insertii keessa seenuudhaan cover peejii kan jedhu jira. As keessaa kan barbaadan filachuu dandeessu. Yoo barbaachise immoo akka ofii barbaadanitti diizaayin godhachuu ni dandeessu jechuudha. Anammaaf kan akka cover peejiitti haa fudhannu. Kaayyoon keenya peejiitti galchuudha waan ta'eef isa kanarratti badaa xiyyeeffachuu hin feene. Garuu cover peejii akkamitti hojjetama warri baruu feetan komentii jala nuuf kaa'uu dandeessu. Saniif ammaafan cover peejii kanarraa jalqabee hamma chapter 1 bakka jedhu gahutti roomaaniidhaan galaa jechaadha. Haga naannoo kana chapter 1 kanarraa jalqabee yookaan fuula chapter 1 irra jiru kanarraa jalqabee haga dhumaa immoo lakkoofsa 1 2 jennee lakkoofnu kanaan galaa jechaadha. So isa akkamitti raawwanna kan jedhume oliinaa ilaalu. Yuunivarsiitiin tokko cover peejii akka peejii tokkoffaatti yaadu garuu peejiin irratti akka mul'annee jedha seerrisa. Yuunivarsiitiin tokko immoo cover peejiin irratti bahuu hin qabu. Peejuma ittaanurraa 1 2 jedhee jalqabuu qabaa jedhu. Yuunivarsiitiin tokko immoo cover peejii ittaananii fakkeenyaaf leegaalitii riisarchii keessanii warri isinii mirkaneessan approval sheet maal ka jennu jira. Warroonni san irratti peejiin galuu hin qabu warri jedhanis jiru. Isin akka yuunivarsiitii keessaniitti sirreeffachuu ni dandeessu. Anammaaf bakkan jirutti peejii asirraa jalqabaa jedhu yookaan immoo cover peejii irraa jalqabaa garuu peejiin irratti mul'achuu hin qabu. Peejii ittaanurraa 2 jedhee jalqaba. Inni kun akkuma tokkotti yaadama 2 jedhee jalqabaa jechaadha. So anamma asirraa hin jalqaba peejii kanarraa. Peejii kanarraa 1 jedhee akka ittiin hafuufuu jechuudha. So peejii kana bakka barbaadan irratti kilik gootu sana booda insert taabii keessa seentu achi booda header and footer groupin jedhu jira. Isa keessa page number kan jedhu irratti kilik gootu. Page numberii kana keessatti immoo yuunivarsiitiin tokko gara gubbaa irratti galchi jedha. Tokko immoo jala irratti galchi jedha. Gubbumaaf jala yoo ta'e immoo left irra, center irra gara right yookaan mirgarraan galchi kan jedhu jira. Anammaaf bottomii gara mirgaatirra akkasittiin galchaa jechuudha. Okay jedhaan. Bottomii gara mirgaatirraa yeroo galchuu 1 jedhee kan jalqabe page cover page irraa osoo hin taane asirraati jechuudha. Asirraa 1 jedhee yoo jalqabe differentiate first page kan jedhu kana tick gootu. Gaafa sana gara ittaanurraa 2 jedhee isinii jalqaba. Anammaaf cover peejiin galchee automatic cover page waan ta'eef asirraa 1 jedhee jalqabe. So isa kana 2 akka jedhee jalqabu homaa osoo hin tuqin as bira dhuftu gara bitaa kanarratti jechuudha. Page design of maasaa isinii bana. Page number kan jedhu kana kilik gootu. Sana booda format page number kan jedhu irratti kilik gootu. Sana booda number format kan jedhu kana 1 2 3 jedhee jira. Isa kana gara roomaanitti deebifna jechuudha. ABC jira 1 2 3 mala garaagaraatiin jira. Roomaaniin kun xiqqaaf guddaadhaan jira. Ammaaf nu xiqqaa barbaadna. Isarratti kilik erga goone booda start at 1 kan jedhu kana start at 2 jedhaani jechuudha. 2 3 ta'ee 2tti gad deebifna. Start at 2. Then okay. Yoo jettaniin peejii kanarra homtuu hin jiru. Garuu isa kana 2 jedhee jalqabeera jechuudha. Gara gadiitti soo siqnu homaa osoo hin tuqin 3 4 5 6 isa kana immoo 7 jedhee itti fufe. Asitti dhaabbachuu qabaa jechuudha. Akkamitti dhaabna waliin ilaallaa jechuudha ammuma. So hamma asii roomaanidha. Kana booda immoo lakkoofsa nu beeknu itti fufaa jechuudha. Decimal number yookaan Arabic number seennu saniin jechuudha. Sana booda maal gootu erga akkasitti galchuu keessan beektanii booda close header and footer kan jedhu kana tuqxanii baatu. Meerra deebinee ilaallu asirra homtuu hin jiru 2 jedhee jalqaba. So inni kun akka tokkotti yaadamaa jira jechaadha. 2 3 4 5 6 7 jedhee itti fufe. As biratti dhaabbachuu qaba jechuudha gajjaa kana qofa. Sana booda maal gootu kanaa ol yookaan chapterii 1 kanaa ol sekshinii biraa. Chapter 1 irraa jalqabe immoo sekshinii biraa gochuu qabnaa jechuudha. Sana gochuuf chapter 1 duuba irratti kilik gootu. Gidduu keessatti yookaan dhuma irratti miti. Chapter 1 kan jedhu C kana duuba irratti kilik gootu. Erga isarratti kilik gootanii booda insertion pointiin keessan duuba irra jirti. Sana booda page layout kan jedhu kana keessa seentu. As biratti kilik gootu page layout kan jedhu kana irratti. Sana booda page setup group jedhu keessatti break ka jedhu jira. Break ka jedhu kana irratti kilik gootu. Sana booda baay'eedha isaan kuni waa'ee kana
viidiyoo biraa irratti haasa'uu ni dandeenya. Next page akka jedhu kana irratti click gootu. Sana booda chapter 1 irraa eegalee amma page irraa badeera. Yeroo tokko tokko irraa baduu dhabuu danda'a akka kanatti itti deebi'a ilaala. As biratti ni jira. Garuu sekshinii biraati jechuudha. Sekshinii biraa ta'uusaa warri kanaa olii sekshinii biraa ta'uusaa warri kanaa gadi sekshinii biraa ta'uusaa akkamitti beekna? Peejiin akkanaa duwwaan oo dabalame akkamitti balleessina? Home taabitti deebitu sana booda ishee kana hide in the show ka jedhu kana on gootu. Sana booda ol siqxanii ol ilaaltan section break jedha. Bakka kana jira jechuudha. Section break kana gara peejii kanaatti akka ol siqu gochuun hin danda'amu. Gaafa sana maal goona peejii duwwaan kun nuyi badaa jechaadha. As bira dhuftu bakka kana enter goonee irra waan ta'eef as biratti erga click gootanii booda delete gootu. Kolaman breakin ol siqee kuni garuu waliin dabarre. Ammas delete gootu. So section breakin bakka kana jira mul'atu hide ta'eera. Amma peejiin duwwaan hin jiru. So kanaa gad amma peejii biraa, hiidarii biraa yoo barbaachise peejii keessan asitti right irra gootanii kanaa gadi garuu center irra gochuun hin danda'ama yookaan top irra gochuu hin dandeessu. Sababni isaa section break ni jira waan ta'eef. Garuu section break yeroo hedduu irra deddeebitanii akka hin goone. Sababni isaa section break yeroo hedduu irra deddeebitanii bakka hin barbaachifnetti yoo gootanii peejiin keessan wal jala isin jalaa dha'uu malaa jechaadha. So bakka break gochuu qabdan qofatti. Kanaaf haala kanaan erga break goonee booda kanaa gad amma peejii biraa fayyadamuu ni dandeenya. Akkuma amma waanuma amma jennee irra deebina. Amma peejii kanarraa jalqabna waan ta'eef peejii kana dhumarrattis haa ta'u gidduu keessaa haa ta'u bakka barbaadanitti click erga gootanii booda asirraa tokko jedhee jalqabaa waan ta'eef insertii keessa seentu as bira dhuftu page number zeen ammas bottom irratti an barbaada yoo barbaada centerii yoo barbaada right akka university keessaniitti an ammaaf right man barbaada sana booda tokko jedhee jalqabe eessa jalqaba chapter 1 irra page kanarra garuu akka page kana dura galchitan kan gara oliititti link isin jalaan goone isheen kun iftee jirti link to previous kan jettu kun ishee kana hin dhaamsitu jechuudha link to previous kana sababni isaa asii ol lama sadii jedhee akka lakkoofna yeroo tokko tokko ni mudata waan ta'eef isa erga irraa balleessitanii booddee eessayyuu odoon tuqin akkuma dura as bira dhuftu page numberii kana bira sana booda format page number jennaan roman numberii irra kan ture kana gara lakkoofsa sirriitti deeffannaa jechuudha then start at 1 tokkumarraa jalqaba lama ta'e lamarraa jalqabsiistu akka university keessanitti then okay gaafa jettaniin gara olii yoo ilaaltan lakkoofsuma duraati homaa link hin taane kana balleessine waan ta'eef then gara gadiitti yoo gadi deemne immoo 2 3 jedhee hamma dhumaatti yoo deemtan waliigalatti peejii 17 qabnaa romaanis dabalatee jechuudha 11 ta'a jechuudha inni suni 6 so haala kanaan peejii itti galfachuu ni dandeenya sana booda erga xumurtanii booda close footer in the header jettaniit baatu amma jalqabarraa dhaqnee hoolaallee cover peejiin keenya jira tokko jedheera amma rakkoon isaa kunoo as biratti isa kana balleessuu hin danda'amu kuni lama hidheetti fufee so bakka kana maal goona dhufnee double click irratti goona bakka kana differentiate first page kun yoo tick ta'ee jiraate callistanii ma ishee kana balleessitu backspace dhaan yoo ishin tick ta'uu baatte garuu hunduma balleessa isa kana balleessine tick ta'eera waan ta'eef differentiate adda nu godhii jennee irra first page jalqabaa kana kaawun irraa adda godhii jennee irra waan ta'eef isa kana irraa hin balleessaa kaawun irraa garuu hin balleessu yoo isa kana tick godhuu baattan garuu ni balleessa hunduma isaa warra wal fakkaatan jechaadha so gara chapter 1 yoo dhufnu kanan balleessine jechuudha haala kanaan insert gochuu ni dandeenya kun page number hin qabu lama jedhee jalqaba 3 4 5 6 kun immoo tokko lama jedhee itti fufaa jechuudha so haala kanaan insert gochuu dandeenya gara table of content fi list of table list of figure akkamitti akka galchinu hojjenneerra viidiyoo isaa linkii description jala sadii kaa'een jira waan ta'eef dhattanii ilaaluu dandeessu garuu tokko lama sadii jedhee kana dura odoo peejiin galchin itti galchine waan ta'eef akkasitti jalqabe san booda irra deebinee galchuun hin barbaachisu update goona fakkeenyaaf table of content keenya irratti click erga goonee booddee reference keessa seennaa as bira dhufneet update table of content yoo ta'e kan list of figure fi table garuu akka biraatti update ta'a update yoo jettaniin update page number only jedha waan itti dabaltan content itti dabaltan yoo jiraate update entire table jettuun okay gaafa jennuun roman number irra jira roman number irra immoo lakkoofsa decimal irra kaa'eera isa kanas akkasumatti click erga irratti gootanii booda reference keessa seentu as bira dhuftani update table as bira osoo hin taane as update table click irratti goonu update entire table page 8 irra jiru dura 12 maal turani 8 irra jira sirriin ammatti galchine list of figures dhattanii akkasumatti update entire table chapter garagaraa irra waan jiranii fi kanas akkasumatti click gootu update entire table okay iddoo kanatti duwwaa godhee delete gochuu ni dandeessu yookaan immoo so isa kana as duubatti click gootanii ol baasuu ni dandeessu haala kanaan
insert goonaa jechaadha. So peejii keenya haala kanaan itti dabalanna. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like gochuun dagatina. Hiriyoota keessaniif illee share godhaa nama kamuu biraa akka ga'u. Subscribe mallattoo bilbilaa on gochuun dagatina. Waan isinitti ulfaate yookaan immoo hamma ammaatti wanni hojjenne kun akka nuti hojjenne ta'uu isiniif hojjetamuu baate komentii jala nuuf kaa'aa. Irra deebinee viidiyoo biraa hojjennee isinitti kan agarsiifnu ta'a. Rakkoo keessan kan furu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana waan daawwattaniif galatooma.